Raas irratti argitan kun egaa hedduun keessan beektu tayyaadha dogoggorina haadhaaf ilmoo mitidha. Maaliifuu gara isaatti hin deebina? Roosaa kana gatee bade jedhan. Mee kun dhugaadha kan waliin laallu ta'a. Tu ilaala. Bara akkasii irra geenyeera. Dhumaam yeroo kana durbatu dhiira fuudhuu jalqabdeem. Edaa kaafamii kan suuraan asirratti argitan kun haadha manaa ustaaz ibsaa jechuudhaan iddoo tokko poost godhamaa jira. Kunis maalirraan kan ka'e kan jedhu kan waliin laallu ta'a. Warri immoo ustaaziin jananii fuudhan jettanu adabadhaa. Adaba keessan bitadhaa. Laaltanii mubaarakum sammaa durbata Doya babondo iyash latinido namaya amalla yeshim balahido ምንድነው ትርጉም? አመኩን ለጥሩ ጸባይሽ ለጥሩ ስነ ምግባርሽ ይሽበት ካንቺው ጋር ልሂድ። የት የሀገር ልጅ ውድ ነሽ። ደስ የሚል ገጠው ነው። ስልጠኛ tokko baruun qabdan oroom ስልጠኛ tokko baruun kanaafin isin hibidesin gare yudo ya batoldo niyaanatinido ya fayya ya malla yeshim ballaido የሀገሬ ልጅ ብትነሽ ማለት ነው። ሙጫ ብዬ ኮቲ ናኒ jechuudha isinii galee oroom ማሪፉ አልተቆጠቁ ስልጠኛስ በራ ዋናሪ በራስ isinii galee ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሸበርከ ሆነ ሆልዶፍቶታፍ ከበዘምቶተ ኦሮ ሸው አከም ናፍዘት ስለንጀረኛ አፍያን አከም isin jedha khaliin keessan hojjetaa rasriit kalee keessan jaakeessanii qopheessaa isinii galee isinitti himeen ture qanii tokkos jaakeessanii kennitu guyyaa tokko isinii galee inni nu maallaqa kenniin ofiin hanqatee waan arge akkanaan hin jenne malee arras viidiyoo kabraatiin isinii deebi'ee jira akkuma dhiqoo viidiyoo bobbaarsoof bashannansiisoo kan immoo sammuun akkan hedduu kana sooshaal miidiyaa achi bacha deemaa jiran walitti qabdee isinii dhufeetan jira baay'ee yaa'u hedduu kana guyyaa sadaffaa keenya har'a walitti deebi'uun keenya jechaadha hedduu kana immoo maaltu natti tole beektu yaa'u akka baabalii sinnaa godhaa jirtan oromoo ko jechuun subscribe akkasiin itti godhaa jirtan haala ajaa'ibaati oromoon akka tokko amma naqeeta rasinii galee laayikiin isin kennaa maaliif hundi keessan laayik gochuun dagatina warri immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa taatan yookaan immoo chaanaalii dhuma kana laala subscribe goone subscribe godhaa maaliif 60 seenuuf nama xiqqoo immoo haftee kana wal qabatee kaleessa immoo eessa deemnu waan argi jedheetan vlog keessatti isinii hojjedhu waan akkasii jedheetan gaafadheetan ture ijoolleen hedduun babarreessaa jirtu Dirreedawaa Wancii jalaagaa Jimmaa jalaa jirtu jechaadha ammas babarreessuun dagatinaa 60 yeroo gallee akka kiyyaatti dirreen akkam dirree meemee ijoolleen dirree warri na daawwatan yoo jiraattan yoo jirra jettanii yeroon achi dhufe akka babalinaaf gootanii daawwachiiftan ta'e dhufuudhaaf qophiidha Dirreedawaa hedduu tokko deemuun barbaada hedduu tokko deemee vlogii isiniif hojjechuun barbaada maaliif akkan waa'ee Dirreedawaa dhagahutti jaalalli dirree hin danda'amu jedhan achitti iyyuu nama hambifachuu danda'u jedhan oromoo rakkoon qabu jimmaan baay'ee jimmaa waan hin jiruuf ijoolleen hedduun jimmaa jettanii barreessaa jirtu jimmaan waan as jiruuf rakkoon qabu yeroo kamitti iyyuu isiniif hojjechuu nan danda'a jechaadha mee warri immoo dirree jirtan an siif jira si daawwachiisuuf qophiidha warri jettan bilbila kanaan naan dubbachuu dandeessu keessoodhaanis koomentii irrattis naa barreessuu dandeessu isiniin jedha haasaa isinitti hin dheeressu gara viidiyoo argattee tahaadha warra fakkaatu habaaboo birraa ati isaa argatte baamana kan si'eef akka goobanaa mee warri wala fuudhanu jettan koomentii jalatti barreessaa wala fuudhanu miti ijoolleen kun Ahmadiin kun akka tokko yoo fuudhe malee akka tokko bakka nagaataa an jiru. Jarri kun lamaanii yoo ji'atti jechuudha. Riyaala 5,000 sinii kaffalama araba jala hojjedhaa jedhame jechuudha. Du'anii badan malee araba jalan hojjetan. Sababni isaa hoo kadhaa baraniiru. Hojiinsichi jara toraansa nama jala hojjechuun waan kadhaa baranii xollobannaa baraniiru waan ta'eef. Isiin kun miidiyaa kana irraa akkanatti kadhaan fuulduratti jechuudha akkana jechuun galuu ide malee. Ahmadiin jedhamu inni immoo siirii nama natti hojjetedha. Siistemii kadhaa baafateef inni immoo. Mee namni eessa saalaalee siiriitti hojjeta? Maal qaba Ahmadiin? Maal isaatti naafee siirii hojjeta rabbii jalaati? Gurra isaa kana gurra bichitiidhaan nama caalanni. Gurra isaa kanatti naafee siiriitti hojjetamu? Kana siistemii kadhaati. Du'anii abadan malee gabba'anii dalagatanu bakka jirtan otoo ofirraa argadha.
namuma ofitti ol galcheetu of balleessa jara kana lammaan. Gabbaanii mana madaamee dalagatan hojiitti barbaada. Kan dide biyya galuu. Malee inni asirraa kadhatan hin jiru fayyaa qabaata du'aa bara. Kana dhibatuma gurbichuun fuudhee jechaadha. Atuma fuudhee iyyuu jechaadha. Akkuma turbee wajjin turaa laata. Turbeen wajjin turuu san shakkaan. Sabiyyiidhaan mallee mataan isaa sinii galee Oromoo. Isa iyyuu bakka kanan ta'e qarshii fuudhuufani qarshii naa sassaabaa maaltu nu dhibe nuyi gudiidhaan. Tiktokera Oromoo kana wajjin rakkannee nuyi. Jara kana beektu Oromoo. Jara kana beektu. Rozaayee illi bareeda tammasnoota keessa rabbitu fileesi naaf kennee badhaasa. Kan lamaan beektu jedhee tayyaadha. Haadhaaf ilmoo miti dogoggorina. Haadhaaf ilmoo hin jenneen dogoggorina. Warraaf abbaa manaati warra hin beekneef jechuudha. Haa ta'u maaliifuu hedduu kana immoo sooshaal miidiyaa irratti maaltu gadhiifamaa jira gateeni badeedhamaa jira. Baay'ee haati isaa iyyuu jechaadha. Haati gurbaa kana mucaan kun umriin isaa 25 jedhanii haati gurbaa kanaa iyyuu isiidhaan qixxeedha. Isiidhaan qixxeedha laa. Isin eegalee Oromoo. Maaltu akka kanatti galche beektu jedhee tayyaadha. Ani hin jenne isin eegalee ani beektu jedhee tayyaadha. Gateeni badee akkasitti boohaatti waan akkasii jedhamaa jira jechuudha. Mee viidiyoo tokko waliin ilaalu ta'a. ምነው በትዝታ ሁሌ እንደምመኝሽ ከጉጉቴ መረብ ተቀምጠሽ ባገኝሽ ያዳኝ አይደለው አላለም በጫካ Akkuma argitan viidiyoo hedduu ijoolleen illee poost godhaa jiru yoo gatee badee si qorakkuun qabu maa jaartii jaalalli hin qabaa maa jaartii jaalalli hin qaba yoo jettan himee Oromoo hin qaba jaalalli jaartii ambaajibee nama arrabsuun jaalalli jechuun egaa kun waanuma nama dhibu sinii galee Oromoo jechuun waan hin xiqqoo sinatti ulfaate sinii galee Oromoo haa ta'u maaliifuu waan jiru meemee kan isiniif dhiyeessu ta'a maaliifuu ammaaf sabaraa isinii galee ajandaan jira naannoo miilli qulaa kana booda jechuudha sabaraa maaliif sabriin gaariidha warri immoo koomentii jedha dhukkee namarraan kaaftanu jechaadha isin dubbisaan jira kaasa haadhasi yoo wajjin akkasii dhukkee warrirraan kaasne maayin Oromoo gara tokkoon immoo meemee waan akkasii ilaalaa maaltu ta'aa jira TikTokiin kun waan inni nutti fida waan inni ala nutti fidaadhu TikTokiin kun rabbi nurraa eegu gaafa qiyaamaan nuuf gara biraatiin immoo guyyaa edaatii kaasee haadha manaa ustaaz ibsaa jedhanii dhiisaa jedhamtanii dadhabamtaniitu miti haadha manaa ustaaz ibsaa jedhanii akkasitti viidiyoo akkasitti suuraa kana baasaa jiru jechaadha Facebook irratti. Intaloon tun tama ajaa'ibaati wallaahi lazii carraan maqabdi carraa ajaa'iba qabdi wallaahi lazii. Sheeticha shamarri meeqa Nasraan Gursu waggaa meeqatti bu'aa dhayxee sheeticha na achi fuudhee biyya tanallee si fida biyya faranjii tanallee si fidattanii waa meeqa achi taateetti laffaate tabirallee akkasumatti isaa jecha halkanii guyyaa meeqantam isaa jecha bu'aa jirti fuudheetu maanyam goota harka galfattee oo maashaallah ijoollee bareeddillee wallaahi maashaallah hireedhaa beeki wanni marti hireedha wallaahi. Muuziqaa tokko maal jedhudha? Namni nama caalu carratti wal caalchisee injiyoon carra qabeetti dubara bilbilu. Uduu kuba gargattee intalo. Akkasitti gaa suuraan kun edaa kaasee poost godhamaa jira. Kun AI ta'uu danda'a jechuun suuraa biraa ta'uu danda'a. Baasii duraanis fidanii asirratti poost godhanii ta'uu danda'a. Garuu immoo jechaadha warri ustaaziin jananii sii kana harka galfatte waan hojjetanii dubbattan jechaadha. Namni guddaan akkasii namni sheekiin akkasii garuu fuulduraatti yoo sheekii taataniif isinitti maal jechaadha. Nama namarraani fakkeenyaaf ani gaaddinyaa kooti miti namni akkasii intalli bareedduu wayina bira jirti. Isuma dhugaa yoo barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Isaan bareedduun akkasii jirti. Tinni haadha mucaan nama maatii adaba qabuun guddatte waan akkasii jedhame haasa'amaan jechaadha. Fakkeenyaaf gaaddinyaa ustaaz ibsaa yoo ta'e jechaadha. Akkas jirti bakka ishii simfoosiifna waan argin jedhe jechaadha. Achumaan ishii yoo ta'e haa ta'u waan arge jedhamee wal qoratamee waan akkasii jedhamee fuudhama malee namni guddaan akkasitti fuudhama hin janajjanu miti Oromoo miti
miimaan aan akkasii akka yaada kootiitti akkasii isinii galee akka yaada keessanii too janajjanamee fuudhama maa inni janajjanaan maa inni maaliif uumame yaada keessan akka yaada kootiitti asirratti isiniif kaa'e beektu akka yaada keessanii too meemee koomentii irratti naaf kaa'uun dagatinaa. Kana malee immoo suuraan kun suuraa kana mucattiin isii kana jechuudhaan poost godhamaa jira. Dheengaddas suuraa cidhaa irratti dhiyeessinee turre jechaadha. Mucattiin isii asirratti argitan kana jedhaa jiru jechaadha. Sana taatu kana taatu waan feete haa taatu warra ustaaz ibsaa haa taatu malee maa inni maaltu uumama maal fidduudha amma isaan baga jaallatanii wajjin jiraatan isin maaltu galche. አምረው ይታያሉ። የወንዶቹ ቁና ጎጃም አይደለም ወይ? Wajjin sirbuun kee hanqannaa mubaarik jettee qamisii warra keetii uffat gaariidha kun gaariidha. Nama guddaaraan bareedame warra mubii maal taate bakka geemiin egaa akkas nama guddaa sin maraachaa geemii dhuma inni dhiifnaa fi jaartiin nama ifti moo nama qabbaneessitti silaa ka barbaadamu wayita kam wayita oowwan qabbanaa of barbaadan moo wayita qabbanaa ana oowuuf gaafatan lamaaniifuu fayyaddi jaartiin wayita qorran tanama iftu jira tawaytaati itti si qabbaneessitu jira sun ammootu filatamtu maayyu dubartiin akkasi dubartii yaadatti namaa galtu jechuu nama rasuulli keenya salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi wa khayru mataa'ihaa almar'atu saalihaa jedhan sani bakka taama isin jettan tun rabbi isiniin haa ga'u hin agartanii isin ammootu tawayta isin itan isin qabbaneessitu tawayta isin qabbanooytan isin iftu akkasiit rabbi isinitti haa lachuu sirrii haasawa dhugaati. الزوجة نعمة جارتيني نعمة أقولك يا ما رب الرقافة تفتعجل الرسول حتى بشان قبنا الرأينا من قافة من الأنمي قافة من كان أفهم أما قبنا كيس جراك قبنت كيس تم الشرق الأوسط جد قال لي بهاكوني قبنا كيس جرام ما أفريقيا ولا كاغا هتيرون أما قبنا في جرا ويتقبنا كان شريعة الإسلام مال جتي أحكام الجرا حكمة جرا bishaan dhiqachuun bishaan wada'achuu dhabuun waan daddaatu namatti dhufa. Akkasii gaasinii galee kan isin ho'istu kan isin qabbaneessitu rabbiin waa kennu dura isiniin gara du'an duroo fi maaliifuu viidiyoo irraa fudhadheef kana fakkaata sirriitti waliin isin bohaarsiisin gammachiiseera isin kolfisiiseera jedhee tayyaada aga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oromoo show isiniin jaaladha isiniin kabajaa warri amma xumuraatti nu hordoftan seni galee kan obbolummaati immoo seni galee kan jaalala akkan seeni ijoolleen tokko tokko maaliifuu aga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oromoo show bye.